Assalamualaikum ergaa hatattamaati namoonni tokko biran dabarfatina obboleewwan kiyyaa namoota maallaqa kaffalaantu jiru namni hedduun maallaqa kaffaltanii seenaa jirta namni hedduun maallaqa kaffaltanii seenaattanii har'i guyyaani Oktoobar 7 viidiyoo marsaa jahaffaadha birrii 5,800 7 tuqaa 5 birriin kiyyaa kaleessa 3 ture viidiyoo kaleessa irratti arguu dandeessanii itti aansuudhaan edaa balaa kirkira rafaatii jecha viidiyoo waraabaa karaatti kutee hanga sana isiniif maxxansee jira har'a immoo xumura natti fakkaata wanni irra guddaan namoonni maallaqa galchaa jirtanu VPC jettu kana akkuma argaa jirtan dursa kana isin agarsiisa namoota hedduutu maallaqa galchaa jiranii garuu kanatti makamaa hin jiranu dhaabbatichi yeroo hedduu irra deddeebi'uun ergaa jiranii warra maallaqa kaffalu kunoo isii kana namoonni maallaqa kaffaltan hin beektan jedhee yaada kunoo amma fakkaata join gochuu isii kana join gochuu amma ani 15,000 waan hin kaffaleef asirratti join godhadheen jiraan isin immoo amma kaffaltan isintu beeka irra galtanii join kunoo asirratti join jira asirrattis immoo warri hundi keessanuu jechuudha join godhadhaa kunoo join godhadhaa join godhadha akkasitti join godhadha irra deemaati bakka join jettu kana godhadha fakkeenyaaf akkanatti yoo tuqxani confirm gootanii akkasitti kuttu jechuudha isinii galeera miti yoo warri kaffaltan jechuudha fakkeenya isaa isinii hime jira yoo isinii hime jechuudha obboleewwan akkam jirtu namoonni hedduun viidiyoodha guutuu hin laalan waan ta'eefan arifadheetiin irra kutee namoonni hedduun maallaqa kaffaltanii seenaa jirtanii garuu VIP kana keessa seentanii join godhataa hin jirtanuu join kunoo akkuma argaa jirtanuu kana jalcufti saayyuu jechuudha kanaafi nagaan kiyya bakkuma jirtanutti isin haga akkam jirtan viidiyoo kunoo viidiyoo marsaa jahaffaadha har'a asirratti waan isin dhaamu inni guddaanii dhaabbata soolaaraa kan yookaan immoo dhaabbanni soolaaraa kan engedda birrii guddaa fudhatee nama jalaa kute sun kan maallaqa guddaa fudhatee nama jalaa kute sun namoonni warri maallaqa galchan hedduun isaanii dalaganiiti birrii achirratti walitti qabatanii namoonni baafatee fayyadame namoota hedduudha. Isni galee garuu dhaabbata soolaaraa kana erga nyaatamanii kaanii gabbahanii dubbatan malee namni gabbahee dubbate tokko illee hin jiru. Kun isin beektanii ani beeka. Sababni isaas immoo sababni isaa namni keenya utuu gaafa hojjetu sana gadi bahee hojjetadhaa hin jiru garuu erga nyaataman immoo ajandaa miidiyaa ta'e kana abbaan xiinxalu ni beeka jedhee yaada namoonni karaa chaanaalii kiyyaa yeroo dhuftanu subscribe godhaa viidiyoo immoo like godhaa viidiyoo like godhamaan jiru wanni tokko kanaafu viidiyoo like godhaa subscribe godhadhaati sababni ani immoo irra deddeebi'ee isinii himee akkan argadhu har'a 5,000 galeera har'a 4,000 galeera jedhaaruu fi yoo nyaatamnes wajjinii yoo argannes wajjinii waan ta'e jennaani gizee argadhu isin dhoksee isaan nyaatamee immoo nyaatamna kaampaaniin akkanaa hin soba jedhee himuun maafi faayida kanaafu gizeen ofii fayyadamaa jirutti isinitti himuun baay'ee gaariidha jechuu barbaadeetanii isinii gala jedhee yaada tayyib gara aappichaa gana irra deddeebi'anii akkaataa seenan isin barsiisan jiraan ni beektanii kunoo guyyaa baafannaa roobiidha isii kana rukuttaniiti akkasitti hin beektan jedhee yaada kunoo guyyaan baafannaa asitti akkaawunticha kunoo argaa jirtanii guyyaan baafannaa asitti roobii iftaanii burqofa oolu bi'iznillaahi ta'ala 8,000 yoo rabbiin na gargaara nan baafadha jedhee yaada 8,000 sana yoon baafadhe riisitii isaatii fi 8,000 kana yoon baafadhe riisitii isaatiif birricha akkaawuntii irraa baasee wajjiniin viidiyoo isinii waraaba yoo nyaatamnes wajjumaani yoo argannes wajjumaani gaafa dhaabates wajjumaani ni beektan jedhee yaada bi'iznillaahi ta'ala innuma arganna jedhee tayyaada haganni cufamutti dhaabbanni kuni egaa obboleewwan kiyya kanarraa wanni isinii hin galle yoo jiraate bakka mee isiitu kana gizee tuqxan akkasatti xapha jira asirra isiin kuni xaphatti kana asirratti kunoo akkuma argaa jirtan isii kana akkanatti irra seentanii sagalee wayii qabdi gaadhiifama sagalee kana yoo isinitti dhagahamaa jiraate sagalee amma bakka kana wagga tuqani fakkeenyaaf mee isiitu kana tuqaniiti iddoo kana keessa seentanii akkatti badhaasa jira yoo akki sagaleen dhagahamuu diyeetan irraa bahee keessa isin agarsiisa akkuma argaa jirtan kunoo iPhone faa badhaasa jira birrii kana jira
akkuma argaa jirtan kana birrii kana jira keessa jechuudha. Argaa jirtan miti birrii kana jira iPhone faa jira. Kudoo asirratti isinii kaa'a fide quxurii anamma birrii 99 qofa naa kennan malee isi kana badhaafame malee isa kanarra illee hin buune 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 kanarra illee hin buune. Kun argaa jirtan miti birrii 1999 faa jira. Yoo carraan kee gizee inni naanna'u irra bu'e wallahi siif kennan jedhee tayyaadha inshallah. Kunoo asirratti bakka diimtuu kanatti yoo quxurii tokko sii kaa'es quxurii 5 sii kaa'es maal goota asirra dhuftaniitu isin kun naannaa jiramti isi kana rukuttani. Isi kana gizee rukuttanii naanna'ee bakka inni irratti dhaabbate isinii fida. Borii isin agarsiisa viidiyoo isaa. Waca qaba borii isin agarsiisa viidiyoo isaa gizeen ofii kiyyaa hojjedhu jechuudha obboleewwan kiyyaa. Yoo carraa rabbi tolche jedhe rabbu'uutu mala chaansiidha suni yeroo tokko geemiin akkanaan taphatama jedheetan yaada. Obboleewwan irra seentaniiti wanna hundaa asiin laaltanii bakki kunoo hoomii kana anamma viidiyoo kiyyaa viidiyoo meeqan qaba irra galee isin agarsiisa gana viidiyoo kana hojjedheen fidne ganaadha. Viidiyoo kana hojjedheen fidne jechuudha. Amma viidiyoo kana hojjedheen fidne fakkeenyaaf akkasuma tuqaa yeroo tokko isin agarsiisa. Viidiyoo yaani ammas wanna biraa wanti isin agarsiisu jira. Yaani namoota tokko tokkoof hin galu. Namoonni isin galee laayikuma qofa godhaate zoor jedha. Maaliif waan bartanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma isii kana tuqetan isii kana godhadhe jalumaan qannasataa deema jechuudha. Baay'ee dhiifama. Argaa jirta jedhee yaada. Select godha submit ittiin godha isi kana nam xumurra dhagaa inshallah waan keessaa isin dhibee anis waan yaadadhu keessaa isinitti agarsiisuu fedhetanii wannin har'a dhufee fi obboleewwan kiyyaa isinii gala jedhee yaada hundi isaayyuu an. Baay'ee inni biraa ammoo namoonni gizee kaffaltan akkuma argatan ko VP3 dha akkuma argatan VP3 dha kiyya akkessa wanna hundaan laaltanii invaayitiin kunooti invaayitii namaa sheer gochuu yoo sheer gochuu barbaadanii ina wanna hundaa asirratti seentanii seera isaa ilaaluu dandeessanii wanna hundaayyuu jechuudha obboleewwan kiyyaa. Inni ittaanu immoo isa kana akkuma jedhee isin barsiisee hin dubbiftan jedhee tayyaada. Inni kan biraa namoonni birrii kaffalaa jiran hedduun isaanii qoyaa gadhiifama naa godha. Gijee nama harkaa baddika. Namoonni asirratti birrii kaffalaa jirtanu akkasumas birrii kaffalaa jiranu hedduun isaanii intarneetii ergaan jiranu. Ila kuno asirratti screenshot sana ergitanii ID itti asirratti barreessaa itti ergaa ID itti barreessaa lakkoofsa kikkilii ta'e itti ergaa. Isinii galeeramti lakkoofsa sirrii ta'e. ID keessaniif asirratti lakkoofsa birrichaa fi ID keessanii IDchaa fi intanaa godhaati lakkoofsa sirrii ta'e wajjin jarri amma lakkoofsa keessan jira save gooni qo'ee natti ergaa jiru lakkoofsa save gooni qo'ee natti ergaa jiru warra kana join gochisiisi jetanii yeroo hundaa namatti maa ooluu hin danda'amu. Wanna biraa wanna isin agarsiisu jiranatti fakkaatu namoonni keenya gizuma nyaatame qofa gizuma argate qofa erga nyaatame qofa isinitti himaa gizee argatu sana ni mu jechuudha. Kana fakkaata obboleewwan kiyya. Viidiyoo kutaa biraatiin walitti deebina wanni gaaffiin jiru yoo ta'e koomentii irratti barreessaa.